Wanti nani har'a isinii qabadheetii dhufe kan guyyaa kaanirra wanti addatti isa taasisu akkumas gubbaarratti argaa jirtani hojii jalqabuudhaaf yaalaatiin jira akkaataa amantaa keessaniitti akkanitti milkaa'u du'aayii tsalootii keessaniitiin na bira dhaabbadha na jajjabeessaa jedhee isinitti madheen ture isinis immoo agammaatti jajjabeessuun keessa waaqaa gaditti anuma wajjiniitiin jirtanii galatooma faamilii kee beekomsaalee. Yeroo isintan viidiyoo kana laayik gochuun jalqaba bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii mana kanaaf warri haaraa taatan sabskiraayib gochuutiin gara miseensa keenya maatii keenyatti dabalamaa jecha egaa guyyaan har'aa guyyaatti nani meeshaalee ittiin gara suuqii xiqqishuu kanaatti galfadhu ture meeshaa nani orderii godhe isaan kana waanuma akkasiirrattidha kanaanii nan jalqabaa irratti hojjedha jedhee itti yaadee karoorsii jalqabe har'ammoo wanti nama ajaa'ibu wayyaa miicee. As kanatti gadi jaraggafeen yeroo ol gashanii akkasitti wayyaan nama qaqqabaa jira jechuudha. Finyoon illee qabeetu duubatti deebisa. Kunoo sa'aatii nani dheeyne galgala keessa dhufanii kun makiina isa guddaadha. Kan koo qofaa miti kan safara kana hundumaa caanii dhufee asiif achi safara keessa goggore. Arraaggafee macarrashaa irratti na bira qaqqabinatti fakkaate malee ni gara guyyaa irratti eegaa tureyyuu garuu immoo sa'aatii kana naa qaqqabeetu jira jechuudha. Amma kana makiinarraati. Buusaatii jiru jechuudha jarri kuni achumaatii wajjiniin dhufanii numiti kan buusu isaanumatu buusaa jechuudha dirqama isaaniiti hojii isaaniiti waan makiinaan egaa barrii fillafiitii dhaabbataa gadi bahee akkatti waraabuu sanatti mijachuutii didee akkasumas immoo egaa firiidemii ta'ee kaameraa nama waraabuu nannatti hin tolu argitanii finyoon inni uffata baatee jiru gamanni duubatti qabee nama deebisaa jira egaa rabbii wayyaan ji'aa akkan godhu dhabe waanan qabuuf waanan dhiisuu wallaalee kunuu egaa haala kanaatiin. Wanti nambis hin jiru xiqqeessee qonxor godhee jalqabuuf hin jira. Akkasumallee egaa warri achiis immoo waan baay'ee na hubachiisanii na gorsanii turanii. Amma jalqaba kana kunis hawwaadhaa sun sin hawwaadhu kana dhiisii kana sana dhiisii waan jedhu fakkeenyaaf kanneen akka sukkaaraa kanneen akka zayitii fa'a baay'ee dabaleetu jira waan ta'eef ati immoo reefu waan jalqabaa jirtuufi kun si hawwaadhuu dhiisuu danda'a naan jedhanii na hubachiisaa turanii kunoo amma kana waan keessa jiru xumuranii makiinaa isaanii duubatti deebifachaatii jiru jechuudha kunoo haala kanaatiin. Kanaafuu wantanii isaan biratti yeroon xalabu yookaan orderii godhu achitti kana dhiisee ammaaf akkasiin godhiini maal jedhanii jennaan. Nan dhiisee jechuudha wanta isaanii jalqabaaf kana jedhanii akkasumallee iddoo nuti jirru gara caafiirradha waan ta'eef suuqiin safara keessa agasmara miti inni jirus immoo wanta barbaadame badaa hin argamu jechuudha. Haala kanaatiin bu'ee achiin boodammoo nuti immoo garuma istoorii kanaatti achi gaggalchinee achuma keessa bulee amma kanagaa seenuuf hin jira jechuudha seenee wantoota tokko sirreessa ammumayyuu jalqabuuf otoo hin taane wanti naaf hin mijanne baay'ee isaatu jira jechuudha. Aga tokko waanumanii jalqaba kanarra naa dhufe irrattiin xiyyeeffadhee chumarraatiin xalabee yookiin orderii goonii amma kana kunoo mana keessa galee amma immoo as keessatti sisirreessuufanii deemaa jiraati. Gatii isaa maal takka ta'e agatee viidiyoorra isinitti mul'ata waan akka mokoroonii, missiraa, sukkaaraa, daakuu, ashaboo maalii waan akkasiiti maddaarabaan kun irra keessa immoo baay'ee masaayyuu wanti akkasumarratti dhufe hin jiru dhiisii ammaaf suuta itteetu malee yeroo tokkotti miti naan jedhanii anis immoo saantii bada harkatti qabu kana yeroo tokkotti of harkaa fixuuni akkasumara ofitti amanamummaan hin dhorkii jira jalqabarras immoo waan ta'eef nama sodaachisa garratti waaqayyo yoo nama gargaare malee yeroo tokkotti waan hundumatti kufanii immoo booda kisaaraa zeerootti nama deebisuuti danda'a. Kunoo xiqquma xiqqoo jechuudha suuqiin kun garuu xiqqoo fakkaata malee otuma magaazina ta'eyyuu baay'ee tokko fixa jechuudhaan xiqqoo natti fakkaate hagam otootti naqanii akka inni guutu hin beeku. Waan gatii isaa waan maalii isaa jalqabachii meeqaan dhufee asitti meeqaan buusistee akkam ture kan jedhu dhumarratti nuti isinii deebi'a gaa'is akkasitti naaf qabadha. Isinis immoo kan hundumaa baruu barbaaddu waan ta'eef jalqabumaa laameraa sana ijaarrachuudhaaf eessa akkan ka'ee waciisaa baasiisaa gabiisaa maal akka ta'e isa kana hundumaa irrattis immoo viidiyoon isinii hojjedha. Amma jalqabuun miti jechuudha sar'aa san boruu irratti jalqabuun miti sababni isaa waan baay'eetu naafee jira akkasumallee kiiloollee hin binne kiiloon ganaadha waan isin ajaa'iba waan kiiloo sana ammoo irraa
kiiloon suni isa durii miti jedhani. Isa durii sana miti amma dijitaalii dhufeera jedhanii kanuma mootummaa gurguramoo maal jedhani. Amma kaa kiiloo sanallee hin binnee kiiloon sun dura yeroo dhufee 5,000 gatiinsaa dhaabbataa ture mootummaa gurgureedhani. Amma immoo har'a immoo yeroon gaafachiisu 8,500 ta'eera niyyuu dhumeera yoo dhufe siif naan jedhani akkasitti yeroo muraasa keessatti 3,500 natti 3,500 immoo bajaa'edhaniyyuu 3,500 akkas ta'e natti dabalame niyyuu teenshinii yaaddoo biraan qaqqabsiisee jira. Hundaafuu gaa'isiin dandeenyaaf shiruu jabaadha qimamuutti jabaadha. Akkasitti yeroo ilaalamu hin beektu gani agas maraatti nama sodaachisuu nama yaaddessuu hin barbaadu amala koo keessatti jechuudha. Wanti hin gaamne jiru waan ta'eef jabaadhaa hin dandeessu hin hojjettu. Amma kana bakka kanatti lafti lishoodha waan ta'eef maddaarabaatti immoo yoo dafqee wanni akka ashaboo sukkaara duqeetii kanaaf hin ta'u waan ta'eef kaartooniin kukkute kaartoonii kana immoo maashinii keessaa baasee ture. Argitaniitu maashinii isa kan wayyaa sana keessaa baaseen ture. Isa jala ooshee jala afeetiin irra keessa immoo maddaarabicha kana irra kakkaa jechuudha. Amma sirreessumti isaayyuu wantumti as keessa jirtu xiqqoon kuni jechuudha. Anaan agam akkana dadhabsiisaa yeroo tun isinitti mee godheettu. Waan mana keessaa wajjiniinii qofummaan illee na qabatee jira. Isa kana gaadiimsa keessa gaafa guyyaa isaa hundumtuu wal qixxaataa hin sirraa jedheetii yaada. Hundumaafuu isinillee isaa laayikii godhaa sheerii. Akkam ture kan jedhu irra caalaan keessan gatiinsaa gamiin buustee gamiin maaltu kan turedha. Itti sinii deebi'a kan maaliifi anillee bakkuma jiru irrattidha kana yaada sinii deebisaa jiru gaaffii keessaniifi bakkuman oolee amma fakkeenyaaf har'as keessan oolee miti kana gochaan oolee itti aansee immoo gatiinsaa kana haga kanan kaffalee maallaqa amma kana fixee jalqabni dhumni kanan jedhu waan mana ofii korra jiru isteeppii mana ofii kotti deemuunidha kanan gaaffii keessan deebisaa jiru akkasittiin naaf hubadhaa qimamoojjee. Amma gaa kunoo kaartoonii kana kukkutee jalasaa naqeetiin irra keessatti immoo maddaarabooticha sakaraara nam'ii kana ol kaasaa hojii baay'eetu jira garuu jalqaba kana saantiba baay'ee nama barbaachisa saantimni baay'ee tokko barbaachisaadha birriin eessatti barbaachisummaa dhabeera akkan jenne garuu wanta walirra kakkaawwatanii achi dhufan immoo daftanii gara ta'etti yoo gortan malee jechuudha jidduu galeessa irratti bineensatu nama nyaatisuma dhugaa isinitti musa kanaan isinin jajjabeessu kanarratti kallattii isinitti himu. Dhuftan taanaanii kallattii waan gochuu qabdan maaliif caammaa xaraguun ta'e liistiroo sana jechuun hojii sana tuffachuu miti hojii sana tuffachuu osoo hin taane kallattiin waan qabatanii dhuftaniin gar tokkotti goraan jettonichi irra isaa adii taanaan gadiin galagarshee xuriin afatu hedheen gadiin galagarshee anumtuu gargan dhufee ji'a tokko fixee ji'a lammaffaa qabadheetiin jirachuudha lamallee finnee garuu ji'aaf torbee lama akkasii waan qabadheedha nan ture baay'ee tokkon ture. Sababni isaa gaaluma tokko waan keessummaa waan jireenya waan tokko wal na jalaa qabatee na saabuu barbaade garuu immoo gamma tokko kanan ittiin of jajjabeessee mooraalii godhaadhe saantibitti yookaan birrittuma ishee harka korra jirtu kanayyuu mana kiraan qabu waan ta'eef rakkoon qabu yeroo man bira qaqqabettiin ittiin waan fiduu qabu fidaadheen of amansiisee of jajjabeessaa ture malee karoorri koo akkuma dhufeen gara hojiitti darbuu ture garuu immoo gaafa mana jireenya jedhamee wal qabatee push nama godhaa jechuudha. Kanaafuu isin immoo daftanii dhuftanii gara hojiitti goruun dirqama jechuudha. Yoollee mana madaamiitii baanee dhufnee akkamitti biyya abbaa keenya keessattis ammas mana namaatti galla waan jedhamu yaada akkasii of keessaa baasa. Fayyaa taanaan namni kan hojjetu jiraachuudhaaf waan ta'eef gara tokkotti dafanii murtaa'anii goraa jechuudha. Waanuma kamoo ta'e kun egaa bakka kanatti akkuma isiniin jedhee mokorooniin ximzizii jedhanii sa'eeraa jedhanii paastaa jedhanii isa gabaabaa jedhanii mokorooniin iyyuu gosa afur moo meeqa? Afur natti fakkaata paastaa sa'eeraa sana wajjiniitiin egaa isaan kanarrattidha. Waaqayyo immoo fuulduratti akka fidhaaf jaalala isaa ta'e wanneen akka maashinii xixiqqoo elektiroonii ta'anillee nayyaalee dheetiin abdii qabaa ammallee wantiin ganaa bibbituu sisirreessu akkuma isiniin jedhe kiiloon sunillee dirqama gatiin isaa 10,000 galuuf xiqqoo malee namni 5,000 irraa ka'e wanti hundumtuu bakka iddoo tokko hin dhaabbatu wantumti nama dabbaru wayii tokko immoo jechuudha. Innis nama lafa gaafadhu mana gaafadhu meeshaa mana keessaa gaafadhu jettanii anumattuu waan meeqatu giraa nagalaa jiru otoo man bira jiruuna akkasittiin qabadhaa kunoo kana fakkaata meeshaaniin gadda. Deemeetiin akkas godhee galeedhee viidiyoo isin hojjedhe har'a haala kanaatiin na qaqqabee na bira gahee jira. Kanaafis immoo adeemsa keessa gaa jidduuma kana keessa guyyootuma 3-7 kana keessatti sirreesse
jalqabaa jechuudha. Ashaboo kana immoo nan dadhabachii kaasuu dadhabee dhugaa rabbi baay'ee tokko qaxaqqaxamee dadhabee dura otoo argitanii baay'eema tokko na dadhabsiisa maal akka ta'e hin beekan. Biyya kanatti bukoo absiitiin itti baay'atee taatu madaameetii yoo baatan. Asitti immoo wanti nama ajaa'iba jechuudha. Meeshaa kana ani meeqaan akka gurguramu hin beeku. Isinii galee tokko ishee meeqaan akka gurguramtu hin beeku. Ganaan waraqaa irratti barreesseetiin ganaa irratti riisarchii gaggeessee nama gaafadheetiin itti baraa deema malee tokko ishee hin beeku ammas keessaa jechuudha. Tokko ishee bitee hin beeku. Gatiin isaa meeqa akka ta'e hin beeku. Gatii beekuun dirqama achi meeqaan dhufeesi meeqaan gurguramuu qaba. Tokkuma waan hin beeku hin qabu jechuudha. Qibaatii kana garuu nan beeka. Kokonaatii isa guddaan fuuldura jiru kana sa'adii kana. Inni birrii baabsaatamadha. Isa argeen ture jechuudha safaruma kanattu. Kan kanarraa fi waan akka duqeetii fa'aa kiiloon 130 maal jedhu ruuziin fa'aa 100 waan akka xiqqoo malee hin beeku. Waan nama as dhufee keessa bitee beekuun alatti. Waan tokko waan hin beeku hin qabu. Amma kana fasassi jedhee dadhabee jira. Akkasumallee yaadni jira natti fakkaata. Hundaafuu nu jajjabeessaa laayikii godhaa viidiyoo keenya sheer godhaa kaaniifillee akka fakkeenya ta'utti warri dhufaa jirtanis immoo waaqessinaa gargaaru wanis immoo waan hin beekuuf danda'utiin isin cinaan jira. Jabaadhaan isiniin jedha qimaamochi jabaadha. Ji'a muraasa tunaa fi guyyaa muraasa tunaa fi warri jettan. Jabaadha. Dafaatii walirra kakkaa waan jiru isiniin jedhaanii kun oolumaan koo guyyaa har'aa bakkee kana wanta ani irratti hojii hojjechuudhaa fi karoorsee yaadee bidiggi jedhee qorophi jedhee itti ka'ee jirus immoo isa kana fakkaata. Waan kanarraa hafe immoo akkuma isiniin jedhee nan xumura torbii kana keessa darbee immoo namnillee baay'ee tokko na rakkisaa jira. Abbaan warraa mana hin oolanii isa wajjin uummanaa gadi ba'ee malee immoo silaa mana biyyan beeku safaran beeku gabaan beeku baay'ee tokko rakkoo keessan jira. Lukkuu halkan dukkana keessa bakka isheerraa kuftee beektu tokko isheen taphattabdu. Akkasuman ta'u gaarabbii. Abbaa warraa immoo samoona kana baay'ee biizii ta'ee yeroo tokko xiqquma shiroo firii argannaan immoo numaaf kenna. Kanan jedhaa sanan jedhaa piroosisiin immoo didee kunif ammoo hampuuliidha. Hampuulii ibsaa jechuudha. Xiqqoo mataa ishee dhadha'ee ragaa kanaaf itti badda baasee fixee. Fuuldura kana immoo gara hojiitti walumaan dhufnaa jechuudha. Isin koottaa viidiyoon kun daqiiqaa 12 ta'e yoo isinitti dheerate ta'e ijaaf qalbiirraatii na hambisaa bakka dogoggorri sirreessaati. Viidiyoo biraatiin nagaan dhufutti baay'ee.